rakkina guddaa jaalalli akka hin milkoofne taasisuu fi kan namni tokkooyyuu kanaan dura isiniin himin kan saayikolojiidhaan deeggarame isinii hima. Yaada kanaan wal fakkaatu yoo barbaaddan mana kana fooloo godhuun komentii yaada qabdan barreessuun viidiyoo kana sheer godhuudhaan nama hunda biraan akka ga'u taasisaa. Rakkinni guddaan jaalala keessatti namni walii galuu dhabuuf ammallee kan namni yeroo nama tokko jaallatu jalqaba otoo ittiin yaadin otoo hin hubatin misteekii guddaa uumuu keessaa tokko nama filatu san maaliif akka filatu adda baasee wallaaluu isaati. Namoonni hedduun jaalala keessatti bareedinna isaa gariin faayinumaa shamarri gariin fa'a bar tamataan farrazame isiyyuu mata kamataan xaxame I don't know shamara dhiira firiizii qabu jettu jechuudha. Akka waan rifeensi inni jeeji aan deemee ciratu isii bulchuu wayi rifeensa gariin dhiira firiizii fa filatti gariin ammoo dhiira dheeraa jetti kaan jetti okay. Akkasumallee dhiirtillee bareedduu tadabbaa qabdu tashurrubbaan akkasii tabifti akkasii kuni hundi karaa sirrii hin taane karaa nama jaalala namaa gara faallatti fuudhee gara ibiddaatti geessuudha jechuudha. Maal jechuudha? Addunyaa kana gubbatti jahannamiin lammataa yookaan azaabni lammataa bultiidha. Bultii kana ammoo abbaan waan laallatuuf waan hin laallanne yoo adda baasee hin beekne jireenyi isaa jireenya dukkanaa taati jechuudha. Kanaaf nama tokko yoo laallattan dhugamaan jaalala keessa milkaa'uu yoo barbaadan jechuudha. Nama tokko yoo laallattan wanni isin irraa laallachuu qabdan jalqaba dhiiras ta'ee shamaras ta'ee jechuudha. Nama tasgabbii sammuu isinii kennu qofaa fi qofadha. Ragaan kana namoota hedduutu fakkeenyaaf nama tokko filatta ta'e qabeenyaaf otoo mana qabu otoo makiinaa qabu otoo mana bareedaa qabu jireenyaan bultiin adda ba'ee kophaa isaa rakkataa jiraata. Especially yeroo ammaa kana jechuudha. Biyya kamiin keessattuu yoo fudhattanii jettan namoonni bultiin chaalenjii isaan godhaa jirtu namoota rakkattootaa miti. Namoota qabeenya qabanii fi namoota jireenya bareedaa qabanidha. Isaan kunniin maaliidhaaf jaalalaaf namni isaan filatuu dhabeetii? Hanqina qabaataniiti qabeenya gahaa qabanii waan hunda qabanii garuu ammoo jaalala qajeelaa waan hin arganneef bakki jaalalaa sun isaanii qorraa jiraatanii jechuudha. Kanaaf qabeenyi jaalala hin bitu warri qabeenyaan sobamtan. Akkasumallee namni gariin ka baratee ka PhD baratee doktora profeesara maalii jedhan profeesaraa fi doktora meeqatu singil maamiif singil daadiin jiran maal ta'aniiti barnoota dhabanii otoo hin taane nama tasgabbii sammuu yaadaan isaan hin tasgabbeessine wajjiin yeroo ofii dabarsuu waan dadhabaniif hin dandeenye itti dhiisanii kophaa ofii jiraatan jechuudha. Rakkoo sammuu ofii eeguuf baraaruuf jecha. Kanaaf nama tokko kalaallachuu qabdani maal isaatiiyyuu miti maal isaatiiyyuu caalaa jechuudha. Nama yeroo ati waliin haasoftu haasofni kee waliif galuu danda'u. Because waan afaan kanarraa bahetu waan hunda ta'a jechuudha. Arrabni keessan kuni nama waliin qajeelu ta'uu danda'uu qofadha. Gaafa nama tokko haasaya isaa irraa ka gammaddu ta'e yaada isaa irraa ka gammaddu ta'e ilaalcha isaa irraa ka gammaddu ta'e xiinxala isaa irraa ka gammaddu ta'e tasgabbii isaa irraa gammaddu yoo ta'e sii barreessu tekstii nama sanii ilaaltee yoo gammadda ta'e sii bilbilu jechoota nama sanii haasaya akka aanan qabbanaawwaati onnee si tasgabbeessu yoo ta'e nama tasgabbii qabu yoo ta'e kanadha namni bultiidhaaf barbaadamu shamaras haa taatu dhiirris kanadha jechuudha. Yookaan siree bareedaa irra ciistee soofaa bareedaa makiinaa bareedaa qabattee yoo wantoonni jechoonni isin walitti darbattan ka akka niikularaa ta'e sammuu keessa isin dhoosaa kayoo tekstii walii barreessitan tekstiin maa ati gallaaltu kun akka alarjikiititti ija keessi gubee keessaan sammuu keetis taru yoo ta'e meeti eessa gammachuun kan kee. Kanaaf
namni ani filachuu qabu, namni ati filachuu qabdu yoo jiraate nama sammuu kee yaadaan si quubsuu danda'u qofaa fi qofa. Kanammoo nama beekutu itti fayyadamaa. Viidiyoo kana hundi keessanuu waliif share godhaa. Nama laaltan bultiidhaaf adeemsaa fi jechoota nama sanirraa bahuu fi tasgabbii nama sanii sirritti bareechaa laalladha. Garuu keessa akka nama ajaa'ibu maal akka ta'e beektanii? Takka qufuun akka lama kufuun ammootu waan biraati. Namoonni tokko tokko fa'aa jechuudha jaalala keessa seenanii madaayanii arganii, bultii keessa seenanii madaayanii arganii irruma deebii madaa lammataa sanillee itti deebi'anii madaahan. Istiil maal jedhanii? Shamara bareedduu barbaada, dhiira bareeddaa barbaada. Bareedni jaalalaa fiizikaalii itti fakkaata. Bareeda keessaa filadha. Takka madooftanii lammataaf sadaffaa ammallee fiizikaalii yoo deebitan kun isinummaan rakkina qabaachuu agarsiisa waan ta'eef nama fiizikaalii isaa otoo hin taane sammuu ka isin quubsu, sammuu ka isin gammachiisu, sammuu keessan ka boqonnaa isinii kennu filadha. Galatoomaa viidiyoo kana waliif share godhaa. Kana yoo gootan milkaa'inni keessan rabbii gaditti ni argama jechuudha.